Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti sagantaan nyaata barattootaa cimee itti fufuu bulchiisni kutaa magaalichaa beeksise. Kutaa magaalaa Abbaa Gadaa aanaa Buttaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa faana Adaamaatti sagantaan nyaata barattootaa daawwatameera. Barnoonni meeshaa tulluu hiyyummaa sammuu ittiin diiganiidha. Dhaloonni barumsaan gahoomee abdii egeree biyyaati. Jijjiirama hawaasaa fi guddina biyya tokkoof barnoonni haala murteessaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas kanuma hubachuun manneen barnootaa babal'isuu qofa osoo hin taane barnoota qulqullina qabu uummata naannichaa biraan gahuuf xiyyeeffannoo addaan hojjetaa jira. Kutaan magaalaa Abbaa Gadaa hawaasa kutaa magaalichaa fi abbootii qabeenyaa hirmaachisuun manneen barnootaa ijaarsisuun dhaloota boru biyya ceesisuu danda'uu fi waa kalaquu danda'u heddumminaan horachuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu hojii raawwachiisan olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Yimanuu Tashoomaa dubbatan. Bara kana hirmaannaan hawaasaa bal'aadha. Hirmaannaan keenya caasaa sadarkaadhaan jiru guddaadha. Hirmaannaan abbootii qabeenyaas akkasuma jechuudha. Tajaajila lammummaatiinis namoonni nu deeggaran abbootii qabeenyaa dabalatee kanarratti fedhii guutuu fi akkasuma itti amananii kan deeggaraa jiranidha waan ta'eef deeggarsaa gammaa nu godhaniif baay'ee galatoomaa jechuu ni barbaanna. Kun immoo waan dhaabbatuu miti jechuudha. Waan dhaabbatuu miti deeggarsi amma jalqabame hawaasni hundi cimee akka nu deeggaru gama hundaan asumaan dhaamuun barbaada. Akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti hawaasni keenya abbootiin qabeenyaa caasaa sadarkaadhaan jiru hojii isaa walitti qindaa'ee qindoominaan hojjechaa kan jiru waan ta'eef kanaaf bu'aa guddaa dhufeeti kan jiru. Akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti rakkoo qulqullina barnootaa hambisuuf manneen barnootaa 10 keessatti barattoota 3,948 bifa idilaa'een barattoota nyaachisaa kan jiran ta'uu kan dubbatan obbo Yimanuu nyaanni barattootaa kun manneen barnootaa keessatti eegalamuun isaa harcaatii barataa kan hambisee qabxiin barnootaa kan fooyya'ee fi barattoonni yaaddoo tokko malee akka baratan kan taasisedha jedhan. Barattoota nyaachisuu qabu baasataa daraa kaasee hanga kutaa 8tti nyaachate kan jiranii barattoonni kanaaf lakkoofsa isaaniitis yoo fudhan naannoo 3,948 kan ta'an barattoonni guyyaa nyaata kana nyaachisuu jalqabne irraa kaasee walitti fufiinsaan nyaachaa kan jiran ta'uu isaati. Kana wajjin wal qabatee barattoota kana nyaachisuu keenyan bu'aa maaltu dhufe waan jedhu sana ilaaluun baay'ee murteessaa ta'a. Nyaata dhiyeessuu keenyan tokkoffaa harcaatiin barataa hir'achuu danda'ee jira. Hambisnee jirra jechuun hin danda'ama. Guutumaan guututti nyaata wajjin wal qabatee barataa harca'e hin qabnu. Kuni akka cimina tokkootti kan laallamu akka bu'aattis fudhachuu hin dandeenya. Bu'aan lammaffaan barattoonni rakkoo tokko malee yaaddoo nyaataa tokko malee barnoota isaanii akka hordofan ta'ee jira jechuudha. Bulchaan bulchiinsa aanaa Buttaa obbo Abbaayinaa Geetuu akka aanichaatti manneen barnootaa qaban hunda keessatti nyaanni barattootaa gaggeeffamaa jiraachuu dubbatan. Jalqabumarraa eegalee mariin hawaasaa wajjin kan taasifamu daa'imman harka qalleeyyiis haa ta'u kaanis hanga kutaa 8 kan nyaatamaa jiru kana keessatti hubannoon garaagaraa hawaasaa fi abbootii qabeenyaa mariisisuun kan turedha. Hawaasa keessattis maatiin hawaasaa hangam tokko fayyummaa fi itti amanamummaa isaanii ijoolleen isaanii karaa gaariidhaan barachaa akka jiranii fi abdii biyyoolessaas kan qaban ta'uu isaatii fi gara fuulduraatti daa'imni koo sadarkaa kana nagaa fi biyyaafis oola biyyaafis bu'aa buusaa kan jedhamu san abdiin horatamee jira jechuudha hawaasa keessatti. Fulbaana irraa eegalameeti kan itti galame hojiin kun bara darbeessa akkasuma waan ta'eef bara kana keessa immoo fooyya'ee sadarkaa kanatti barataan tokko nyaata malee sadarkaa barnoota isaa irraatirraa akka hin yaadne yaada akka hin qabaanne gara maatiitti akka hin yaadne waan biraa akka hin yaadne kan godhamaa jiru. Kunis kan godhame uummataan jechuudha. Hirmaannaa uummataati. Keessattuu akka kutaa magaalaa keenyatti dubbachuu hin dandeenya. Daayiriktarrii mana barnootaa faana Adaamaa sadarkaa tokkoffaa obbo Nuuraa Morkee nyaanni barattootaa rakkoo qulqullina barnootaa furuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhan. Erga nyaanni kun eegalame ammoo kanaan dura harcaatiin marfannaan baduun ijoollee kun baay'ee kan ture waan ta'eef guyyaa nyaanni kun eegale irraa kaafameeti ijoolleen ammoo nyaanni jiraa kana sammuu keessatti waan qabatteef halkan sa'aatii 12tti dhufte gibbii kana keessatti. Kanaaf harcaatii inni jedhu sun ammoo hin hafee jechuudha. Marfannaan sun ammoo hin hafee jechuudha. Barsiisonni mana barnootichaa gama isaaniitiin dandeettii fi ga'umsa ogummaa qabaniin barnoota qulqullina qabu kennaafii jiraachuu dubbatanii nyaanni barattootaa immoo harcaatii barattootaa xiqqeessuu keessatti bakka guddaa qaba jedhan. Walitti fufiinsi kun bu'aa maaliit irraa argattan jedhamee yoo nu dhiyaatu ciminni isaa barattoonni kun kan kanaan dura daree keessatti mugaan barnoota isaaniitti irraa kan hafan akkasumas immoo barnoota kan addaan kutanidha. Baay'inni isaanii barattoonni kun harka qalleeyyiitu as keessa jira jechuudha. Kanaaf nuti waan agarree fi ciminni isaa ammas osoo itti fufee deemee kan jedhudha. Barattoonni mana barnootichaa gama isaaniitiin nyaata argachaa jiranitti kan gammadan ta'uu yaada isaanii raadiyoo EBS'if kennan. Obsaa Hussein jedhama. Kan mana barumsaa Adaamaa faana baradhaa
kutaan koo kutaa afuraffaadha. Gaariidha erga nyaata ruuzii kana arganne hojii manaa sirriitti hojjechaa irra. Barnoonni shaggaadha waan nuuf hin galle sirriitti nu ibsanii nu hubachiisu waan nyaata kana nu kennitaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Dagaagaa Taaddaseen jedhama. Manni barumsaa koo Adaamaa Faanaadha. Kan hin baradhu kutaa afuraffaa. Haalli barnootaa gaariidha. Amma haala kana utuu itti fufee gaariidha. Ganama akka dabnee dhumnuuf guyyaa yoo cireen hin baane akka dabnee dhumnuuf baay'ee nu gargaara. Akka barumsi nu hin darbineef.